Haala uummataa arguun kana diigumsa jawuusaa mormuun hidhattoonni zoonii giddu galeessa Gondar aanaa wagaraa keessatti socho'aa turan carraa nagaa mootummaan kennetti fayyadamuun gara uummata naannoo isaaniitti deebi'anii jiru. Odeeffannoo biroon aanaa ammayyaa naannoo Ajoo Bahaa jedhamutti gareen shanee warra lixaat irraa cittee sochii jalqabuu ishee odeeffannee jirra. Shaneen kanumaan akkas walqoodu kun ciccitaa'amaaf of saaxilteetti. Walii ishee wal miidhaa akka jirtus dhagahamteetti. Walqoodinsi kunis uummata nagaa daraarraa kan hafee akka mo'amtee jirtu beekamaadha. Kanumaan walqabatee seera dhabdummaa garee shanee saamicha cimaaf gaggeesseera jechuun marroon quuqama isaa irraa deddeebiin dubbachaa jira. Gareen kun diigumsa jabaafis saaxilameera jedhee ture. Ofittummaa marroon hidhattoonni beelaan dhumaa akka jiran hooggantoonni garichaa hedduun dubbachaa jiru. Walgahii ariifachiisaa marroon hooggantoota walitti qabuun rakkina kana keessaa baanaa jedheellee miliqee jalaa bahuun bu'aa homaa akka hin finneef odeeffannee jirra. Gareen shanii abdii kutannaa kanaan gariin miliqee galuu akkuma itti fufettidha. Warreen bosonatti hafan haala kanaan itti fufuu hin dandeenyu jechuun saamicha akka malee gaggeessaa jiru. Egaa kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoo wayitaawaa qabannee jirru asumaan golomnaa turtii gaarii qabaadhaa. Laayik, sheer, sabskiraayib gochuun dagatinaa. Galatooma.